mucaanii yoo meedikaala godhamu malee namni biyya alaan ba'uu jedhanii ni jarriyyan dhugaa akka ta'e bareera. Ji'a tokko teessee Itoophiyaa keessa ni jedhame soba jedhaan taate. Soba meedikaala gootee maallaqa dallaalaa sanaa kennee Finfinneetti intala kootiin nagaatti jedheen ofirra deebi'ee ergasii ijasii sagalee siis hin dhageenye maallaqa iyyuu barbaadee miti intala koo iyyuu hin dhabee nkaan maallaqa ergu miti naa dawwaltee iyyuu hin beektuu jedhe. Wanti simmanii goote meedikaala gootee gara biyyaatti deebite hin jiruu jedhan an sagalee jaraa waraabeera tarii jaratu iyyuu sobanii natti ergan jedhee tananuma haadhuma kanayyuu sagalee haadhaa hunda waraabeera. Suni galee harmeen immoo nama hin baranneedhaan isii fookoo ilmaan kan akkanitti guddise beekaa. Sheer Oromoo nuti dhaga'uu qaba. Waa tokko fira Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa hin jira namni. Itoophiyaa jinnii jaankaa goodarree midhaan nyaan jettan kun naaliqiin famuuna. Wal malee fira hin qabne jala keenya. Wal malee maal qabne jedhe weellisaan. Wal malee fira hin qabnu sheer godhaa hundi namaa dhaga'uu qaba. Nu ammas nama rabsaan jirru nama tiraa jedhaan jirru. Adaraa seeraa dallaalonni afunaanaman dallaalli ijoollee shamarran keenya gurguraa jiru ragaa qabatamaa qabna kuno guyyaa suundeen asii baatee deemte eerpoortii keessatti galmaa'ee jira dhageessanii eerpoortii keessatti galmaa'ee jira haadha bu'aa jirti dhufte inuma dallaalli gaanfa baasee dallaalli eeyyaman qabne dallaalli biiroo hin qabne magaalaa Finfinnee keessa taa'e gaanfa baasee jechuudha eegee baasee haadha doorsisuu eegale. Haati ummata Oromootti gadi ba'ee madde du'aa yoon du'a jedhanii dhufan. Gada gaanfinu inni irra. Kanaaf yoo danda'ani eebboo haati mucaan kun yoom akka deemte guyyaa meeqa ila jedhee maal jedhanidha. Imbaasii irratti guruppii irrattis. Erga mara ijoolleen ajiraattu ijoollee Oromoo. Namni tokko meedikaala godhu malee biyyaan ba'uu jennaan. Eeyyee meedikaala gootee ji'a tokko teessee lola wayii jira. Lola nu hin beekne Itoophiyaa fi eessatu lolee ji'a saddeet kana gidduu ni yaadachisaami. Lola wayii ture lola sanaaf ji'a tokko Itoophiyaa keessa teessee mucaan xiyyaarra addaan cite obboleessoo xiyyaarri Itoophiyaa indoominuma iyyuu ati hin qabamta. Eerpoortii nuti kasa saganaa jechuudha. Xiyyaarri Itoophiyaa bara koronaa xiyyaarri Ameerikaa dhaabate iyyuu xiyyaara badhaafamedha. Bara koronaa iyyuu hin dhaabanne. Nama fe'uu dhiisee qodaa fe'aa ture. Xiyyaarri Itoophiyaa jechuudha. Naalabuuk. Eerpoortii maqaatu eerpoortii irratti immoo wallaahi abbaa barbaade inni isu. Isuma dhuguma. Eerpoortii Itoophiyaa irratti abbaa barbaade inni isu. Nan argeen. Eerpoortii Ijiptis argeera. Kan Dubaayis argeera. Kan biyya meeqa argeera. Eerpoortii Itoophiyaa dhuguma akka badhaafame jira. Gaafa ittiin deemtan argitu sunis. Kanaaf lakkii boo qabeenya kooti eerpoortii Itoophiyaa qabeenya kooti abbaa barbaade inni isu. Abbaa barbaade inni isu. Qabeenya kooti bakka. Kanaaf qabeenya kooti. Allaqe. Kanaaf maqaa balleessaa jira jechuudha mucaan kun. Namichi dallaalli kun eessa jira? Biyya kana keessa jira. Nama nu birmatu. Haati keenya dubbatanii daqiiqaa 2-3 dhaammatanii utuu jedhanii natti tola. Eebboo gabboomni haati keenya. Viidiyoo banachuu dhiiste akkasumatti haasoftu ammallee viidiyoo banatte hin boosii isheen rakkoo. Akkasumatti dubbatan uummata keenya argitaniitu miti. Fuula namaa kana xiqqoo. Ituu isaanii dubbatamu biyyaansi ijoolleen viidiyoo xiqqoo si waraabbatanii gaarii natti fakkaata silaa garuu ituu sabaranii takkaa jedhamu. Bakka dhiisi qinibbirii goonaa viidiyoo marraa amma waraabbanne irratti sagalee goonaa bakka waa tokko gochuun hin deemu. Haadha keenya akkasumatti dubbadhaa. Mootii kaasii dubbachuu. Mootii kaasii obboleessoo. Dallaalicha finna. Dallalaadha kana doorsaa nuti ni bita. Abishu. Waan jabaa wayii seetanii hin eegina. Uumu qunxulloo tokkotu biyya raase. Kan inni haadha arrabsaaru. Nagaadha minni nagaa kenna. Nagaadha. Inna gama. Nagama yang be. Kan jiraatu jechuudha koomiti. Ani kanan jedhu mucaa na biraa deemte anadha
mirga deemte ji'a sagalidha. Ji'a sagalin finne iyyuuti xinnoo qabdi jirti. Gaafa deemte immoo waan hunduma isaa meedikaala galtee isheen deemte nugusaa kan jedhamu kanadha kan geggeesse barbeettu makiinaa yaabsisee baqa bultii lama mana bira bultee sadaffaa irrattidha isheen barrarte gizee sanaa jechuudha. Achi gaafa booleedhaa deebinu geggeessine gaafa deebinu immoo birriin daa'imni birrii 50,000 taaksii keessatti fuudheen itti laadde inni immoo birrii kana sinaallaan naan jedheetu deebiseetti na arrabsaa ture kanaafiyyuu arraba waan hin taane inni naan jedhee galagalii maarsiin godhaa mucaan kee akkas taate maalidha naan jechaa ture isa kana iyyuu dhiiseenanii amma immoo kana gidduutti immoo wanta odeeffamee kun kaleessaraan hin dhageeyyuuti mucaan kee deessee kottu fudhadhu birrii 20,000 kaffaliiti birrii 20,000 kaffaliiti si yaabsisne si erginaati naan jedhee naan birrii maali siin kaffalattiin hin jedhee birriin kaffaltu taanaan immoo lubbuu mucaa keessin argattu maal isa amma yoomitti seenaa sii ta'a maalidha naan jechaa ture ani walitti wanticha immoo hin beeku maalee akka inni godhe immoo. Birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluu sin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu qabu abboon kana waanan godhuu sin qabu bakka. Dhageessanii mata garagali jedhee haadhaan. Gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishee sin dhageenye garaatti baachuu ishee sin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaadde irra deeminaan jedhee ani waanan godhu sin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaa nagaa fayyaa fuudheen itti laadde gaaficha gaafa inni deesse mucaa kee fudhadhu koottu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii 85,000 kaffaliiti ayyarii irratti si yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii 85,000 mini birrii 8,000 lakkoofne ani iddoon fiduu sin qabu anoon beekuttiin hin jedheeni achi booda inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbiluma naa bilbilee akkanadha deesseetti birrii 20,000 si gargaaraati birrii 20,000 kaffaliiti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhaan isteediraa waaqayyo maalan godhaan eessaa fideen birriin kaffala mucaanoo nagaa deemte asii meedikaala galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti. Fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani isa kana saba maal Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektan naa godhaati mucaan kun mucaasa qabaattu Arabaaf isa dhaltu Oromoof isa dhaltu abbaa barbaadeef isa dhaltu mucaan kun garuu fayyaa ishee akka achiratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa. Na dhaabbadhaa adaraa keessan maaloo mucaa wallaalara waan tokko hin beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadhiira garuu isheen immoo naan gadhiira arasaayyuu dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef kanaaf ani waanan godhu tokko iyyuu hin qabu waanuma godhu hin qabu adaraa keessan maaloo waanuma gootan godhaate akkuma lubbuu ishee naa baraaraa. Galatooma kalas ni gaha kalas dhaabaa kalas dubbatina hin boo'inaa dhaqoo. Imbohina nuti waa gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe nuti waa gochuu dadhabe. Baay'ee gammaddan kun. Guddaa keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee namichi kun haadhatti roorrisee ilmoo gurguree dallaalaa seeraan alaa. Dallala seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira. Dallala seeraan alaa mootummaan hin barbaada. Inni kennu dhabamee haatiin tala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagaleen isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessaniyyuu. Dallaalli amma kana humna godhateera. Dallalaan. Anoo fayyaa isheen baasee hundaayyuu baatee bultii tokko bakkee baatee bultee hin beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheenii gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii immoo peestaalitti naqee dhugaara peestaalitti naqee birrii 50,000 harka kootiin taaskii keessatti itti laadhe birrii maalii natti laatte naan jedhe mucaa kee hin argattooti kara barbaaddeerra immoo na barbaadde kara barbaaddeerra na baasii naan jedhe kara barbaadde fidi naan jedhe kara barbaadde fidi kara
kottu rafidi galagali dhaqeeti naan jedhe. Ano waanan galagaluuf isin qabu. Waanan godhu isin qabu inni si galagashu siifa dhufu malee anoon beeku. Sababa ani barumsan qabaanne maayimii sababan ta'eef natti taphachaa jirtamini ittiin hin jedhe. Kanuma barbaadeerra fidi naan jedhe galagali immoo naan jedhe dhugaadha waaqayyoo. Kanaaf ani hin beeku bakka ta'eefi isa kana an mucaa kun hormaan ishee fayyaa isheen ergee birrii simmoo na harkaa fudhateera taasii keessatti ittiin kenne. Ingaa mama. Birrii dinni dabali Ingaa mama. Ingaa. Sarara lakkoofsa gurbichaa dubbadhu uummata Oromootti bilbila isaa dubbadhu. Waa sagal barreessaa jalatti. Oromoo bakki jirtan duraa kun lakkoofsa dallaala kanaa qabadhaa. Duwwaa sagal. Mubin. Bilbila lama qabataa 25 19 18 68 duwwaa 6 81 Suuta jedhi nutti duwwaa sagal. duwwaa 9 18 18 68 68 duwwaa 6 duwwaa 6 81 bilbila lama qabata jechuudha. Tokko immoo isinitti mammalle. Amma nutti barreessaa koomeentii jalatti Oromoo bakka jirtanu Oromoo salphanneerra. Dallaalli gaafa baasee haadhaan garagalee jechuu jammare ilmoo harkaa fuudhee gurguratee ka'ee namichi kun. Duwwaa 9 Ni barreeffameera. Lakkoofsi ni barreeffameera uummata keenya warri seeraa keessattu. duwwaa 9 Duwwaa 9 20 20 66 66 duwwaa 5 duwwaa 5 irra deebi'ee anu nan dawwala duwwaa 9 duwwaa 9 25 20 66 66 duwwaa 5 duwwaa 5 mee ani nan bilbila waan jedhu laalla walumaan. Ajjala jira simmoo ajjala jira wala. Maala uummata keenya maayif walitti callimna garuu. Suuraa isaa qabna bilbila isaa qabna kan inni jiraatu Finfinnee akkamitti akkana goobe dallaalaa seeraan alaa sanuu dallaala seeraan alaati biiroon qabu. Sa'aatii mootummaan biiroo cufaa jiru keessatti dallaalaan eegee baasee akkana haadha fakkaattu haadha jechuudha. Haadhaan garagali maal fidda? Ani waan dubbadhu qabu dubbadhaa turuun badu. Isa kana caaliin barreessinaa barruun keenya laayibiin nama baasaa hingaa kalaas dhiisaa. Lakkoofsinnaa baay'eetu laayibiin nama baasa waan ta'eef dhiisaa lakkoofsa kan baay'isinaas ashaan gudditti boo'ichaa baay'atee jira waan ta'eef. Namni isa wallaalee jiraatee miti balaala. Hubadhaa namni isa wallaalee hin jiru. Namichi kun wallaalamee namni isa beeku dhabamee hin seenaa. Eessanii? Maqaan isaa eenyunni? Nugusaadha. Nugusaadha maqaan isaa. Wallaalamee maqaan isaa. Maqaa abbayyeesaa. Mubee waan si fayyadu jira. Maqaa abbaan beektaa? Sagalee waraabbadhu harmee irra deebisee haasofsiisi. Gaafa dhukaatii siifan dubbatu. Okay, harmee. Harmee. Nugusaan kan naan jedhe mucattiin ji'a tokko na bira turtee Finfinnee naan jedhe mucaan kee sirraa adda baatee Finfinnee turtee beetti. Lakkinarraa deemtee iyyuu beektu isheen gaafuma barraruuf jette bichaa natu fidee dhufe hamma booleetti natu fidee dhufe manaayyuu baateen beektu na biraati. Okay, galatoomi. Irra deebitee immoo meedikaala gootee ji'a tokko yookiin ji'a lama mana turtee beetti. Hin turre lakki gaafichumadha. Okay, galatoomi. Ala.
Amma nama kuma sadii keessaa gurbaa immoo kana namni wallaaleeti dhiifama naa godhaati. Akkamitti namni waaxiitu dhibame? Mee nama kana hunda keessaa namni gurbaan kun bootaa kana bakka akkasiitti namni jedhu dhabameeti akkam callistanii namni waa tokkotu dhibame. Please namni jiraatee tokko barreessaa haaseen hoo namni beeku jira. Dara hin jirani wallahi namni dhibamee miti. Gurbaan hin dhabamne jira keenya gurbaan baru fifu Dr. Jitu gurbaan dubbatee tureera. Ana Finfinneen jira abbaan dubbisuu barbaadan koottaa jee adreessa isaa hunda himaa ture inni fifu afaan isaatinuu gastirra dhufeetu. Askoon jira jee bar askoodhaan jira jee nagaa saadhamoo maali gurbaan san dheengadda harkeetiin ture poolisii naa godhaadhaan hin qabaa micaan asirra dhufee turu san guyyuutiin harku jiraati qaama poolisii maaliif naaf hin goone anaa qabsiisaa mee waan feetan fidaadhaan aan jechuun jira guyyuu wal harku jira jee nagaa isaa nama jaamu kan hojii garee tana keessa jiru asirra qotira takka ergaddu yaan ni jira. Dubbiin kun egaa gana guddatee mucaan illee dhokachuu isaa waan hin oolleef namni beektan keessaan namni sooshaal miidiyaa irratti ol bahee dubbachuu waan sodaatuuf viidiyoo ofiillee waan mul'isuun barbaanne keessaan illee ta'ee ergaan miseejiidhaan gara mubaarakiin barreessuu fi dandeettanii namni beektan yoo asirratti illee baatanii dubbachuu baattan keessaan barreessaatii bakka inni jiruu fi namni beektan gara keessaatiin haadha imimmaan daa'ima tanaa laalaatii piliis namni keessaan beektan keessaan barreessaa fi mubaarak musaafa. Kanuma jedhaan. Okay, amantii galatoomii dubbiin isaa iccitiin isaa tokko keessaan kan qaqqabe mucaan kanaan dura nama birrii 500 irraa nyaatetu jira birrii 25 irraa nyaatetu jira bakka inni jiru nin beekaa jedha poolisiin oromiyaa finfinnee keessa jirtan keessaan na dubbisa please as jala jirtu keessaan na dubbisa haati kun haadha keessanii hin doorsise hin talasii gurguree gudeechise. Erga gurguree immoo sagalee si hukkaamse ammallee deebi'ee itti dhaaddataa jira. Oromummaan dhiigummaan dhiisa namummaa foonuma sinirra jiru kana laalaatii keessaan na dubbisa. Amma isa kana gabbu'een sin wajjin haasaa jechuudha. Muubee siifoo namni keessaa si barreesse jira wanta kanarratti namni ibsa si godhin jiru. Namni keessaa na barreessetu jira amma. Mucaanii shiftaa ajaa'ibaati. Nama takkarraa 500 nyaate. Nama takkarraa 25 nyaate. Ijoollee keenya shamarranii fuudhee ukkaamsaa jira. Maatiin kun sagalee argatan malee kan sagaleen arganne baay'eetu jira jedhaa jiru. Akkamitti poolisiin Oromiyaa biyya keessa jirtan na dubbisa. Shakkii malee namni kanaa ol akka nyaatamee oduu amma kun diqqaa ta'ee nutti fakkaata malee kanaa ol nyaatamee yookiin kanaa ol dhiibbaa irra ga'eellee jiraachuu mala kun sababa ta'eeti miidiyaa irra as ba'e malee kanaa ol jiraachuu mala oduu qoratame mucaan kun waan baay'eetu as ba'e kanaafuu namoonni beektan piliis haadha tana laalaati waan tokko jedhama. Okay, Saaraa dubbadhu. Okay, maazariin maal jechuu barbaadde beektaa? Mucaan kiyya hamma galtutti immoo sistariin kiyya jechuun haga galtutti ijoollee Oromoo bukkee naaf teessu. Siqiqii keessa hangumachi teessutti iyyuu siqiqii teessa akka isheen teessu hin barbaadu jechuu jirti. Yoo waan taa'uuf hin danda'ama ta'e achi teessu jechuudha jara warra soddaa kana bukkeedha. ሙቤ በአማርኛ አውራ ኤምባሲው ይምጡ። አዎ ይሻላል እንደዚህ። ያ namichi jazbaan dhageessanii qaalittiin humna qabdi jara keenya. Qaalittiin humna qabdi amaariffaa maal jedhanii haasa'an jara keenya. Maaluma jedhanii haasa'an. Isheetu maazariin maal barbaadde beektee jara bukkee haguma galtutti akka taa'amu barbaaddu. Oke, isa akka amaariffaan dubbatan barbaadanii Yoo dallaalaan kun Haati kiyyaan namni dubbatti dhageessu amaariffaan rakkoon hin jiru. yoo dallaalaan qabame qofa. Yoo dallaalichi tasfaayee galchaa ilaalu ijoollee meemee tasfaayee galchaa meeree tasfaayee galchaa meemee nama galchaa ilame galchaa. warri moodi taraa galchaame nu moodi taraa hin qabnu. Gariin amaariffa beekanii Hin dubbatti. bakka erga amaariffa beekanii isaanumtee dubbatan kan mubaarik irraa. Okey, qoyin gaafadha dursa. Eebboo Tifaan akkam nagaa jirtu mubee Jirra akkam naguma.
Jirra nagaa. Finfinnee iddoo kam akka jiru iddoo isaa addaan baafadhaatee bilbila isaatii fi suuraa isaa naa ergi keessaa siif waan isiniifan jecha rakkoon qabu Finfinnee irra taana. Isin naannoo san jirtanii bakka amma jedhame kana bakka inni jiraatu. Ani Finfinnee naannoo lidataati iddoo hojii kooti rakkoon qabu iddoo inni jirutti naannoo godhana. Askoo naannoo askoo jiraata gurbaan nama sii kennuu danda'a. Galatoomaa obbo Tasfaayee. Bilbila koostii ni kenna. Lakkoofsa sii kennuu danda'a nama Bilbila bakka koosii gurbaan ergeen jiru. jira siifan keechan bilbila si ergeen jira. Lakkoofsa nagee Bilbila qabdaa isaatii fi sii suuraa isaa naaf erga. lakkoofsa nagee kenniif. Keessaan barreessa. Naaf erga Tole. bakka